Waraanni bilisummaa Oromoo dantaa sabaasaa kabachiisuuf dhiigaaf lafee qabsaa'ota kaleessa tikfame falmaa mirga abbaa biyyummaa Oromoo dhugoomsaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo dafqa isaan lolaasee riqicha jijjiirama qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti siidaa bara baraan diigamuu hin dandeenye tokko tokkoon laphee uummata Oromoo keessatti awwaalee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo hundeeffama isaarraa kaasee kan falmaa hadhaa gaggeessaa jiruuf fedhii fi hawwii namoota muraasaa guutuuf otoo hin taane bilisummaa uummata isaa dhugoomsuudhaafi. Waraanni bilisummaa Oromoo dheebuu aangoo boof otoo hin taane waancoo harqoota gabrummaa saangoo saba isaa gadi qabee irraa kaasee mirga abbaa biyyummaa uummata isaa mirkaneessuun uummata isaa qaalii aangeessuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo waan qabsoo bilisummaa Oromoo barbaadu maraa kaffaluun gaaddisa nama dhuunfaa osoo hin taane akeekaaf kaayoo eebbifamtuu ishee ganama jala hiriiree imaanaa kaleessa abboonni lafee isaanii itti cabsan dhiiga itti lolaasanii jiraachisan galmaan ga'uuf baabura qabsoo bilisummaa Oromoo akka diinni qaqqabuu hin dandeenyetti gulufsiisaa jira. Obboon raajii ajaa'ibaa addunyaan hoggayyuu itti qormaatu nooraa ce'umsaa riqicha bilisummaa Oromoo ta'ee seenaa dhaabbataa galmee seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo ol kaa'uu danda'ee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo ani siifan du'a ati jiraadhu jechuudhaan kabajaa fi ulfina isaa dhiisee lubbuu takkittii qabu qabsoof wareeguun sagalee gootummaa baraan jiraatu onnee qulqulluu uummata isaa keessa kaa'ee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo jarmiyaa akka addunyaatti qabsoo ofitti hirkannoo gaggeessuun waggoota hedduu dura gootuwwan qaalii Oromoo kan hacuuccaa fi dhiittaan sirna gabroonfataa irra turen kaayoo fi akeeka seera qulqulluu kan hanga ammaatti ilaalchi siyaasaa addunyaa ittiin dorgomuu hin dandeenye diriirsee dhalootatti dabarsuun seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti isa duraati. Hanga ammaatti wanti deebi'ee argatu hin dandeenye kan firris ta'ee diinni ittiin mataa of dhukkubsu jaalala ho'aa waraanni bilisummaa Oromoo uummata isaaf qabudha. Har'a waraanni bilisummaa Oromoo dhiiga uummata Oromoon wal makee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo dantaa saba isaa kabachiisuuf dhiigaa fi lafee qabsaa'ota kaleessaa tikfame falmaa mirga abbaa biyyummaa Oromoo dhugoomsaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo dafqasaa lolaasee riqicha jijjiirama qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti siidaa bara baraan diigamuu hin dandeenye tokko tokkoon laphee uummata Oromoo keessatti awwaalee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo hundeeffama isaarraa kaaseen kan falmaa hadhaa gaggeessaa jiruuf fedhii fi hawwii namoota muraasaa guutuuf osoo hin taane bilisummaa uummata isaa dhugoomsuudhaafi. Har'a waraanni bilisummaa Oromoo kaayoo kaleessaa san qabate diina wajjin wal'aansoo qabuudhaan godinaalee Oromiyaa keessatti injifannoo bobboonsaa fidaa jira. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota jiru miidiyaa qophii keenya guyyaa har'aa waa'ee waraana bilisummaa Oromoo irratti qabannee isiniif dhiyaanne kanumaan goolabnee jira. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya yaada keessan gara kommentiitiin nuuf kenna. Waan nu wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.